kabajamtoota hordoftoota kiyyaa as geetiin jira jechuudha. As geetiin jira. Wayne harkaan kennadhullee garuu ani bakka jiruun natti dhoftee jireenyi natti dhoftee waan godhu wallaalee jireenyi koo baay'ee borcamee bitaan mirqisaan beekamu miillaan mataan isaan beekamu bakka mataan koo na dhukkubee qaamni koo na dhukkubee isiniin jedha bakka garuu maal gochuun danda'ama amma baay'ee na dhiphise jechuudha baay'ee na dhukkubee sammuu kiyya baay'ee na dhiphate jechuudha waa jireenya koo kanaa dhugaa isiniin jedha baay'ee natti ulfaatee jira namoota baay'eetti salphama fakkaate namoota jechuun nam tokko yoo waa irra ga'e malee waan sana hin beekamu waan ta'e wayi yoo namarra ga'e bichaa beeku dhaba yoo ta'e yoo rakkatan rakkina yoo ta'e yoo rakkatan beeku bakka dhabiinsa waan akkasii yoo namarra ga'e beeku biyyaa yoo biyyaa bahanii waan biyyaa bahuun nama godhu beeku bakka nama waan sana keessa seenetu namaa beekaa jechuudha. Anamma waan akka kanaa namoonni beekan jiru baay'een isaanii waan irra ga'e beeku amma akka namatti ulfaatu amma akka ulfaatu ani garuu harka hin kennadhu jedheenni waa meeqa baana wal'aansoo qabee rakkachuun moo barbaadu harka namaas ilaaluun barbaadu sumunii cabdu tokko nama kadhachuun barbaadu waa isin ajaa'ibu uumama koo keessatti akkas naa godhaa jechuun baay'ee natti ulfaata. Waaqni ammas ta'e gara fuuldurattis akkas naa godhaa namaan nan jechisiisi kanan dhabes naan hin jechisiisi dhugumadha. Dhugaa waaqni waanuma kan faanayyuu waan tokko dhabe jedhee nama nan ilaalchisi. Kanaafidha ammanii kan tole jechuu didee ishi jedhee harka kennuu didee akkanatti waa hundumaa irra rakkadhu jedhee akkana amma baay'ee na dhukkubee lapheen kiyya baay'ee na dhukkubaa mataan kiyya baay'ee na dhukkubaa qaamni kiyya hunda isaayyuu baay'ee na dhukkubaa jechuudha. Kana biraan harman hoosisa ammallee rafe jechuudha. Naafin hin rafe amma akkamitti akka hin jiru anatu beeka mana kana keessatti jechuudha. Yeroo akkasii illee hojjettee nyaachuun illee baay'ee sitti ulfaata baay'ee hojjettee nyaachuun sitti ulfaata si jibbisiisa si dabbara abdii si kutachiisa ijoolleen immoo jiru ijoollee sanaaf itti immoo waa goota bakka beeku ani maal jedhee akkasinitti himu garuu kana waan nama irra ga'e bichaatu beeka namarra ga'e bichaa beeka kana jedhee amma garbachuudhaaf waanuma mucaawwan keessaa hodhu dhabnaan anillee baay'ee tokko na dadhabsiisa na laaffisee beektumni bakka yeroo dhiigni keessan faa hir'atu akkam tatta'ama maraamartuun faa naman qabu nama kuffisu nama darbachuu faa hin qabu akkasiidha. Deemee ilaalameeni nyaata nyaadhuu hir'ina nyaataa aaruu dhaaraa hin aarii fa'aa naan jedhanii maal beeku isaan waan qoratan irraa haasa'u namni haala kana keessa jiru akkamittiin aariin jedha aaruu mitaan amma boo'uyyuu an akka namaatti hin boo'u bara karaa afuriin boo'annaan boo'u baay'ee muddamannaan boo'u jechuudha. Yeroo tokko ofiin qaba malee jechuudha. Baay'ee tokko furmaata dhabeen jira jechuudha waan hin godhu wallaalee baay'een keessanii cal jedhii mataa'ee akkasumatti taa'eetii bakka waan barbaachisu taa'e ijoollee kee guddifadhu jettanii warri baay'een keessan immoo namnichi kuni jiraan jechuudha hawaasi godha si ajjeesaa
jettanii dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma kun waanuma sodaatamu waan sodaatamu iyyuu isa kana jechuudha. Anillee baay'ee balalaliin jedhannaa naasonnatti ka'u na kan dhiisa malee waan sodaatamudha. Namoota baay'ee waan akkasitti miidhamu waan ta'eef waan jaarsaaf jaartii dhumni isaa badaadha. Masaraaf waanuma arginu waanuma haasaa turre waanuma dhagaa turre waan ta'eef baay'ee rakkisaadha waan ta'eef garuu namti sirreessu dhufaa sirreessu hin jedha malee waan hin jedhu tokko hin qabu. Garuu waan godhu akka ammaa waan godhu wallaalee isiniin jedha kabajamtoota kiyyaa uftanii nan gaafattanii isinillee buna tokkollee fiddanii dhuftan shaayii tokkollee fiddanii dhuftanii aman qoostee namallee ilaala baate namallee hin qabdu mana keessatti nama tokko nama akkasii godhadhu. Nama asii tokkana ol ta'e iyyuu baay'ee rakkisaadha bara. Qofaannaa jiraatan keessattuu magaalaa keessa baay'ee rakkoodha. Amma namni illee amma guyyaa fa namni hin jiru qe'ee keessa. Dhugaa dubbachuuf namni tokko hin jiru cirra hin jedhu ijoolleen mana barumsaa deemu amma sa'aatii 9tti. Uummanni hunduun hojiisaa hojjetatu hojiisaa oollata. Mana nama hundumaa qulfiidha. Yoo argitan nama tokko warra mana keessa nama isaan gargaartu qaban faatu mana jira malee nama hunduu qe'een hunduu duwwaadha. Dhugaa isiniin jira. Amma bilookii kanarraati yoo jiraate ani afaan nama lama ta'e hin beeku gaan kan mana keessa jiru haadha manaa ta'e mana keessa kan taa'u yookaan ana achi immoo tokko argeera inni kaan hunduu hojii isaa dhaqata. Inni hojii mootummaa hojii inni daldala barii bahuu galgala gala. Namni si arguyyuu hin jiru jechuu barbaade mana keessatti. Qofaake ganaa asii bilbilattee yoo nama as keessaa qabaattee yookaan nama si qaqqabu qabaatte malee qofaa jiraachuun baay'ee tokko rakkisaadha isiniin jedha. Waaqni nagaa buusu malee ni baay'ee tokko natti ulfaatee hordoftoota kiyyaan maal akka godhu wallaaleen jira bakka garuu fuulduraatti akkam akka ta'u hin beekani. Wayne mucaa kiyyayyuu osoo biraa gashuu baay'een jedheeroo akkasii bakka waanuma sirranne fedhe waanuma waliin galle fedhe cubbuun shiyyuu ganaa mataadhaan na deemsisa bara. Ganaa cubbuu mucaa kiyya ganaa mataadhaan deeme kaffala gattishee jechuudha. Amma yeroo kana faatoo isheen na bira jiraatti isheen amma of beekti waan barbaade ajajeen naa hojjetti na gargaarti. Laal amma yeroo kana faa akkattiin akkanatti mana keessaan taa'u waan tokko naa gooti. Garbachuudhaaf hojiilee sirriitti beekti. Inna kisaaraa ajaa'ibaati. Kisaaraadha. Mucaa kiyya yookaan mucaa kiyya faanatti hin hafne yookaan jireenya kiyya sirrataa hin jiru. Waa meeqarraan ba'e jechuudha. Gaabbii ajaa'ibaa keessa hin jira. Inna gara fuula duraatti ani akkatti ittiin fufuu sin beekuu qabdan. Mucaa kiyya naaf fida deebisee. Dhugaa isiniin jira. Osoo waa tokko ta'e iyyuu dura kan na qaqqabu isheedha. Waan irra ga'eellee kan naa iyyuullee isheedha. Na erga sirrachuu baate sirratus dhiisuus dhimma dhagaan hin beeku. Ishee fiduu man qaban jedhan akka yaada kootti yeroon itti yaadu yeroo ciisee yaadu yeroon taa'ee yaadu bakka uumaa sirrataan jiru waan ta'eef isheen illee tangalaataa ammallee hin beekan waan isheen keessa jirtu. Ani warra isheetti illee bilbilee akka ofii fa'aatti illee bilbilee siin gaafannee. Karaa maazarii kiyyaallee hin gaafanne haala isheen keessa jirtu waan ajaa'ibaa jechuudha. Xinnoo ishee tasgabbooftu jedhee dhuma dhiisee hin gaafanne jechuudha. Na hordoftoota kiyyaa mee maalan godhaan waan godhu wallaahi bakka mataa kootii ol ta'e sammuu kootii ol ta'e. Isinillee waan isin jettanii ol ta'eera. Yaada isin kennitanii ol ta'ee jira. Amma dandeessan isinillee na barreessitanii na gorsitaniitu. Harka kennachuu kana harka dhiiraatti galuun immoo fakkeenya baay'eedhaan namni na barreessillee jira. Even dhiisee biyya Arabaayyuu kan deeme jira. Nama abbaa manaa eeguu nuufee yookaas rakkinaa nuufee
ani suma eeguu dadhabeeni isuma eeguu nuffee harkasaa eeguu rakkannan dhiisee biyya Arabaa deeme kan jedhe faa ijoollee baay'ee jira. Ati immoo hojii keeyyuu hin dhiisin jettanii hojii maal balleessee jettanii yaadnis akkuma isin jedhe ana rakkisudha. Narra jete na rakkisuudha waan ta'eefidha. Kan inni yaada akka kanaa fide anis immoo naa galeera waan akkanaatti isa faana waliin galu. Akka fedhetti waa'ee YouTube waa'ee hojii koo akka fedhetti fufa. Yoo sirriitti taanaan kanas. Nah, ani akkasiin jira gaa. Naa gadadhaa maalumaaf du'aa naa godha. Akka dadha du'aas naa godha. Guyyaan borii guyyaa haaraadha. Guyyaan borii akka har'aamti waan haaraa fidee dhufa. Egaa boritti immoo waan ta'u hin beeknu gaa kabajamtoota kiyyaa nagaan siniif haa ta'u siniif illee jireenyi keessan sirrii haa ta'u. Jireenya mudaa hin qabne yeroo itti isin jalaa mudaa godhatu hin taane gadhumaa kan milkaa'e itti fufu siniif haa kennu. Kana gadhumaatti aara galfattan siniif haa kennu. Kan isin danda'u siniif haa kennu. Rakkoo dhufu accept kan godhu siniif haa kennu. Ani maal jedha kana caalachuudha. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. YouTube koos sanarratti viidiyoo dalagee hin dalagne guyyaa lammatta. Maasa'uu dadhabee jechuudha. Egaa abdiin moon kun nuga akka lubbuun nu keessa yeroo abdiin kun nu siniin jedha.